fayyuus nu jirti namni isin fayyisuus isin jidduu akkasuma dirqama seenanii dubbisan fiduu qabanii dubbiin tun yoo amma hin dhumne lakkuma Guddachaa deeman dubbiin dubbiin dhalaarraa kaatee hin qabbanoitu akkasii Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtan baga jiraatan jecha nutis jirraa kunu alhamdulillah as geenya bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya to'onni irraa burqite isin bira haa geessu jecha arraan tana kunu Fatiyaan isatti argamtu jettan arraan tana obboleettii qaalii Fooziyaatu biraan argama mee salaamtaan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kam nagaa jirtanii jirtu isiniin jechaadha baga jiraanne alhamdulillah as keenya jirraga inshallah baga rabbi nuun gahus isaatu beeka arraan tanaga alhamdulillah obboleettii Fatiyaa qaalii kabajamtoota na biratti argama Fooziyaa si laalaa waan keessa dhiyootana jirtu jetteetti siin hubadhettee na bira dhufte hedduu takka galatoome Fatiyaa hedduu takka dhugaa dubbachuudhaaf dhiyootana mashaakila addaa keessa jiranii garuu akka nama tokkotti mashaakila sanillee seenuu barbaanne waan illee arraf na fidee jira maaliif jettan Fooziyaan jechuun nama nagayaati nama miskiinaati dhugaa obboleetteenya qaaliidha miidhaasitu as na fidee waan biraallee jechuutu hin ta'in ani waan biraallee dubbachuutu hin ta'in isuma tana laalu deema akkam jeetin isin laalaa jeetin dhufe haadha ilmaaniiti miidhamte ciisu jirti baga rabbiin si baase obboleettiyya uleen numa jirti namni numas tumama garuu miidhamte haadha ilmaaniiti miidhaa keetillee hin barbaannu namni ilmoo qabu miidhamuus hin tolu maaliif hanga miidhamte ciisu jirtu kana hojiis ni qabdi ilmaanis guddifatti garuu waa hundinuu dhufte ani immoo baga rabbiin si baase jechuuf hin dhufe akkasii hordoftaaf ta'utu kiyya mashaakilli ni jira anillee mashaakila san haasa'uutu hin ta'in obboleettii teenya kana isuma laaluu dhufe maaliif akka nama tokkotti wal beekna wajji jirra akkuma sanitti namni wal beeku akkasii waa ta'e laaluunis aadaaf qabna akkasii obboleettii tiyya akkam jirtu hammame alhamdulillah arra wayyaadha kuna wayyaawee gaakee isaan gartee si goona jaansanii miti gaa alhamdulillah la ilmi namaa wayii si godhaa jee yoo rabbiin jee malee ilmi namaa fedhe jos hin ta'u garuu atiin tun dhalaadha obboleettii teenya namni dhalaan dhalaa wajji wal loluun nima jirti dhiirti dhalaatu mun jechuun har'a obboleettii qabda haadha manaa qabda ilmoo dhalaa qabda namni dhalaarraa dhalatee dhalaa fuudhee haadha manaa wajji jiraatu intala dhalee intala qabu akkanatti garaa jabaate obboleettii dhalaa miidhu gama kiyyatti akka kiyyatti akkaan beekuu jechuu kiyya nama meeqaan qabanii diinan taane namni wal lola diina isaaniin taane duraanis isii Faaxumaa waluma beekanii garuu arraan tana diina waliin ta'aniiti kanaafin jaa nama kana hojii nyaachuun ulfaattee jirti nama kam amananii nama kam hojii jiraatanii hedduun dubdee jirti garuu rabbi nu asattaru rabbi na jaanu abaasu haaluma hamtu deemu jira magaalaa tana keessa kana hunda keessa rabbi nu abaraaru haala hamtu deemu jira akka nasihaa tokkotti anillee nallee galchuu garuu nasihaa akka obboleetti akkatti waan hin dubbachuu namni sun Oromoon as keessatti wal miidhu wal nyaachuu nama miidhu waan hin taane jecha wal ajjeesuun tun haa dhaabbattu maaliif ilaa yoomi Oromoon tu wal nyaachuun ilaa yoom namni wal miidhuun amma Fatiyaa heddummaatee aananiini rakkoon takka dhufnaan kaanumaa kaaniin hedduu nama ajaa'ibsu jira heddummaachuu jira saniifu yaa obboleeyyan kiyya haageewu naani gama kiyya waan dubbii namaa hin seenu maaliif dubbii namaa seenuunis gaarii miti bultii namaa abbumaatu beekata abbumaatu akkatti jiru beeka miidhaa namni wal lolee akkas akka aadaa keenya waliif fayyisuun nima jirti garuu heddummaate seera keessaa baatee jirti dhaabbaddaa jee khaanis khaaniifin ati amma nama tola yaadde taate nama jidduun dhaabbaddaa jette akkasii hammaattis ni hammaatta nama tuqamti sababni irratti ati amma sabatti hammaattes ni beeka qubaan qabaa dubbiitee ati kayriin yaadaatti sharris taate akkasii obboleettii tiyya baga rabbiin si baasee baga ilmaan keessattis rabbiin si hambisee namni ilmoo qabu waa hundatti hin tolu miidhaattis hin tolu
arra namu rabbiin ifa agarsiisu. Namoonni hundi namu ifollaallee jira ifnu agarsiisu. Ifollaallee jira akkuma namni hedduu yaa'in heddummaatteeti mashaakillee heddummaatee namni ifollaalu jira. Dhaamsa bareedaadha. Maaliif ani hanga itti jirtus numa harkaati immoo hammeenya biraa yaadutti hin jirtu akkasii harkutti ati wooma keeni yaada jettee sharrii sitti taate garuu harka isaanirraa haftee jirta. Alhamdulillah. Harka isaanirraa haftee warri badii jirtan garuu ani abaluu abalullee hin jiru. Ati gama keetii ilmaan guddifata keessaa rabbi si haa baasu. Alhamdulillah. Keessaa rabbi si haa baasu ilmaan guddifata. Akkuma kiyyatti namni ilmoo qabu ميدانيز هنتلو مشاكل هنتلو يعني ما واي خانين سنة أكما تكوبا قبضو سنتي فاطمة راركو جيسا جيسي متي علمنا ما جوان تكجزي أركي أكما قالوا في التفودته خانين قرتي دقنقوران قرتي إنسان سنتي جيسي سيتي سيني سالان قديتي وامك أنا عادتي أكستي ما ميجا قبتي رفتي ونيته أتواني رفتك رفتي رفتي أكما رفتي تزني رمتي أنا أمل لي جماعة خيان قرتي خر مددا أكوانهم دي بتو ياد ملء أمل لي إنسان نقولني تيجي أيوة جين عمي دا برا أكبر رفتم بربادو إنسان قرتي وروتا قرتي أمل لي جم قرتي ركوتا نرفدني لي دادنا دادا تجرني أكسمت لي بكتنا بلليسي ندي أنا جوني جاني بديت نبود ديبود تنجران دادنا عجيبة دادا تجرني دورا إسي أجري وانت نخرج قرتي بود إسين ديمتو نما أجري بشارة تناكر بنيسين جانجا مخيا جمع خيري يده إن شاء الله ربنا فيتو دبيسين تجت ربنا فيتو إن شاء الله أكسي أبريت تيجي أتلي إن شاء الله دبي كنا سرّا تمرو آمين إن شاء الله ددا دجرتا نمني تقومتي نمني اللي نما تقومتي نمو أكما بيفني أدا يعني ساعتي ساعتي وهم تفكّاتي فرد المنام أني همشي فياك تلاد الفي يجمع دافع ديني أكمل لي ديتي جتان فكّاتا أيوة ديني لا الحمد لله أكمل لي سدي بسوا تانان سين دي بسوا بريتيجا جزيف لالته ميدا مرمى خنا ميدا تنا أيوة أي أوردر تسكينيا مرمى خنا ميدته ما تسيدي أتي يروح دامسن فهذا سيديمو إيراسيدي إسا يروسن أرسينني متعني إسا وجدي مسنني دوتك خبجان ودو جرا وان إسي في ديف ده وان جونسن كفاته متعرفون جاني تيجرتي أجرتي جست كوبا كبدا ولا كمان دوامتي لا دوام سنة تنام بين أيوة فهذا سيلو ساركيت إنجرا أيوة هارك دراسة دي جرا نفكاتا إني إسي نفسي والكمناتي يرون أني نفسي ولد دربنو قرتي أكنتين قمن تدي بسيتي أكستي لفت تيجي وبعدين تي مرمى خنا قرتي نمي دمه سواء ندو فدو كفتة دامتي خفتين إسي نرنجين بكسنتي أيوة مرمى نمي دمه إن شاء الله يرو سان قرتي سكمنة ميلا سيهنة مالما جنسان هم نتي ديرا قربان استوبا خنا يرو كسن نكابوساني أكستي هم نتي ديرا هم نتي دلا تكامتي هم ندبرتي أبيتشان راون أفنون تي تنيا فودا الحمد لله نمو سلا كرادة داخنا يادو قبضني إن شاء الله ربي سنجدوها فيتو آمين إن شاء الله إيه سنجدوها فيتو أتلي أمامتي إن شاء الله مرمى كنايو هيدمتي أما فيواتوس وجيس سبيرة ديتا وجيس ما ويانا فكاتا أيوة وانا يو لكا أنتي تي أيوة تكا نلالا نسان نسلالني وجيس سبيرة دينا إن شاء الله أني أما سمالالو في النفي إن شاء الله أكسر دولتتا هيدا وتتكيني فوزيانتون هيدو مسكينة هذا المانيتي أنا دبيس اللي ندقيني تكا دارو إسين خير ما يدوف كنو تنو ندقي دفع دبيني سمت ديبته قرر نمو إفن ربين إفن أبي سيسو آمين إن شاء الله إسين جدو لي ربين بشان أنا كونجا إن شاء الله يا رب نمني ولا نسنو نجرتي ولا فيو نسنو جرتي نمني سين فيسوس إسين جدو أكسم دركامة سيناني دبيسنا فيتو كاباني دبينتون يو أمن دمني لكم ما تجادي من تجادي دبين تلا ركعتين كبنويتو أكسي أكا كيس ربي حباسو إن شاء الله تندرك ما بقول ما دا مالف وجي جرينيا أنا ميداس كيتس نانتاني مالف انت لالاتي يرس لالاتي وما انت لالاتي أكسيتي كفتة يرو كفتة سن مرمي سلا سيدي سلا أكسم أنجسما ميدان ربماتو نمرق أبغارو هم تسرق أبي جرا ربيني لبوتي ولته أكسي دام سدام فيليو كبارته أسرته أيوة دام سيني ندامو
akkuma teettetti rakkoon biyya tana keessatti hedduu walirra deemaa jira namni keenya. Keessattuu akkuma gartee walitti dhiyaatuun akkuma duraa wajji nyaatee dhugeen namni wal ganaa deemu jira. Isaan kana hundaa'u maaliin ja'anii haadha manaatiif abbaa manaatis ta'e saayibaas ta'e nama dhiiraatiif nama dhalaatis ta'e waan itti jiru kanarraa gartee warreen keessaafuu magaalaa Yaman keessa magaalaa sanaa keessa jiran waan kana deddeebitee jirti malee uummanummaa nu daawwatu kun hordoftoonni keenya kan nu daawwannu asirraa rakkoo asirraa mashaakila meeqa gizee gartee dhaga'am qalbiin isaaniitis ni jeeqamti. Hedduu takka namni akkuma nuti asii rakkachaa jirrutti kan nu daawwatu illee rakkataa jechuudha. Jeequmsa addaa keessa seenanii jechuudha. Saniifuu rakkoon akkanaa kun akkuma ta'etti sanitti akka itti fufne akka booda deebi'anii gartee karaa dadaaya walii yaadanii isin jiruun duniyaa gabaabduu tana kana rakkoo meeqa waan hin taane jaanii walirra fiduu kana ani hin barbaadu gama kiyyaan akkasumatti illee namoonni nagaan barbaada nageenyi sana akka deebi'uun fadhaa nama hunda birattuu gartee nageenyi hedduu takka bareedaadha. Rabbiin gartee nagaa haa buusuun ja'a. Waan nagee caalu hin jiru. Namni nagee qabaatee bobba'ee galuu danda'a. Nagee qabaatee sammuun isaatuunis tasgabbaa'uu dandeessi. Saniifuu akkasuma rabbiin nagaa haa buusu. Walitti hin aarreen jiru walitti aarurree namni rakkoon hin dhuftu hin jennu ilmi namaa nama jiru walitti aaraa rakkoon ni dhufti akkasumatti gartee rakkoon gizee dhufte kana namni kun miidhaan kunis honga qabdifatea namni wal miidhee gartee daangaa wal baasee jechaan taatus karaa humnaatiin taatus rakkoo meeqarra wal buusuun barbaachisaa miti. Dhugaa keeti dhimma jaarsaaf jaarti dhimma jaarsaaf jaarti akkasuma jaarsaaf jaarti yoo wal dhaban namaa jidduu ba'ee waliif fayyisa. Namni kan seenee dubbuma uwwisu jira. Ka uwwisu jira. Dubbuma kana haguddisu jira. Jaarsaaf jaartii akka daranuu dubbii isaanii owwuutu deemtu warra jidduu jirutu godhu jira. Akkana fakkaatu. Saniifuu amma obboleessa tokko amma yoo wal dhabaniin amma warreen akka Iftuutii fi Ibraahim faa yoo inni gartee hamataa jabaatee isaan hin dhageenye amma inni rakkoon itti birraan faan seenanii gartee walitti dhaadicha walaa waa hundaanuu wal dhaadataniif inninis tiyyuma ja'a inni Faatumaa obboleeyyan teenyuma ja'an isii tana rakkoorra oofuu isaanis nuti hin dandeenyu nagaya barbaannaa manguddummaa fidattee haadha mana keetii karaa nagayaatiin itti galuu waan fuudheetu sanis fuutee as baasu jarrima kajo'uun. Yoo ammoo karaa biraatiin hamtuudhaan itti deemeette micoon tunis teenya gaa'ee roorroo isirratti ooftuun hin ta'uu akka kun jechuun roorroon dillu kun dhufte. Alaa kulli haal rabbiin nagaa isaan jidduu haa buusu. Namuu warra rakkoo keessa jiru rabbiin jidduu nagaa haa buusuun ja'a. Ani dhaamsan dhaamaddu kanumaafuu isumaaf laaluun dhufee kanallee hangana dubbadhee jechuu kiyya hordoftaan kabajattoota keenya yoo dogongorallee hin beeku dhiifama naa godha. Garuu dhaamsuma kanaan dhaamaa asumaan dhufuun kiyya nuu lamne Fooziyaa xiqqoo hangana hojii haasofnaa jenneeti isin dhiyaannee akkasii Fooziyaatillee waan jettu iddaa waan idaaftu yoo qabatte. Aywa alhamdulillah fixallee sin jira alhamdulillah ati na bira dhufteetiif galatoomi waan kanallee narraa hubachuun keetiif hedduu takka galatoomi arraan tana gaa hordoftoota keenya. Ati amma fayyaa kee akka bire. Fayyaa kiyyaa amma qaamni haa dhufanii warri silaa sitummeessan dhufee silaalee. Oduu saniin qaban isaan amma dura Allah heddii uumin ja'a rabbiin inshallah ebbeesisee obboleessi teenyaas akkana goone jee warra gartee anillee gartee kaabadii yoo qabaadhees isaaniif deebi'ee gartee dhiifama godhee isaanillee gartee isii miina jaanii dhufanii walitti wanti jiru rabbi nu haa godhuun jaa malee hamtuu biraatiin isaanitti yaada jee hin qabu amma godhalee. Ammallee kayruma yaadu jirta. Akkasuma akkuma keetitti rabbiin illee si baase yaada keeti garaa kee qulqulluudha. Saniif rabbiin si baase baguma rabbiin si baase nyaata irratti deebi'aa ammallee akkasii hordoftan daawwattoota keenya Fooziyaatu alhamdulillah kunoo wayyootti akkuma agartanitti mormaatu xiqqoo laqaaqamee jira. Inshallah akkama dayite yoon taanis ogeessatti deebitaa akkasii du'aa godhaa fi kunoo obboleettii qaalii alhamdulillah dhufe bira harkamee laaleetiin jira waan biraaf illee dhufne laaluuf hin dhufe anis dhiyoo sana hin dhufne maal mashaakilatti jirtus numan harkaa numan quba qabaa bas namu mashquulaa anis mashquulaan jira sanumaa fi arra bira harkamee jechuu kiyya inshallah biiznillah hanga viidiyoo biraatiin waliin dhufnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.